dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. fawaa'idul islaam faayidaa islaamaa wanni dubbannee dabarsine dararaa yookaa badii kufriin yookaa rabbi moromuun qabdu hammeenya booda kaafirtichi mudatu mee amma koottu faayidaa islaamni yoo jaalannee jala deemne nuu qabu laallaa. waan tanaan dura dubbannerraa wanni beeyte akka wanni addunyaa tana keessatti uumamee bakka hundatti agarru waan rabbii isii uume nu barsiisu waan karaa rabbii nu qajeelchu warshaan yookaa fabrikaan guddaan addunyaa je'amu kun kan akkaataa gaari'iin dalaga'aa deemu kan heera uuma'aa guutu'uuf gajje'u kan qaayidaa hin diigamnerratti deemu wanni akkatti dachi'ii fi samii keessatti agarru wanni ragaa taatu akka namni isii uume kan isii taligu jabaa irree guddoo qabu kan wanni takkalleen fedhii yookaa ajaja isarraa hin baane akkuma tanaan dura namaa fi wanni biraa hundi tarabbi dhugo oomsu'uuf uumamte tayuu beeyte wanni ati gartu akka heera uuma'atti waanuma hunda kan halkanii guyyaa rabbii isaatii gajje'u odoo if quban qabaanne namni heera uuma'aa jalaa ba'ee jiraatun hin mijjaayu. haa ta'uu rabbiin ilmaan namaatiif bilisummaa filanna'aa takka kenne beekumsaa fi yaadan khayri'ii sharrii adda baafatuu dandayuudhaan waan biraa hundarra isaan caalchise namaa fi beekumsi isaa ayliin isaa humniti inni waa adda baafatuu dandayuun hundi waan rabbiin isaan leenjisu inni leenjisa bilisummaa isaa kennee keessa jira. namichi sun bilisummaa filanna'aa tan isaa kennamte tana heera rabbirraa maqeemmoo gara heera rabbiitiin goree rabbiin hoggaa hunda isa arga isa laala kanaan rabbiin nama mokkora yookaa imtixaana nama godha. rabbiin haala tokko kan irraa bayuu hin dandeenyetti nama hin dirqine akka adu'uu fi wanni biraa tan lubbuun qabne karaa rabbi dhagayuu qofatti dirqamte kan rabbi dhagayu irraa bayuun dandeenye akka malaayikan
dubbii dhagayuu qofatti dirqamte kan haala kanarraa bayuu hin dandeenye namni odoo kan akkasitti karaa tokkorraa bayuu hin dandeenye ta'e silaa faayidan leenjisaa takka imtihaana ni baddi ammoo rabbiin leenjisaaf nama uumee jira jallinaa fi qajeelloo addaan baafatuu dandayuu isaaf kennee kun waan beekamaadha hubatuun nama hin dhibu fakkeessaaf yoo leenjisa wahiitiif gaafii isaa xalaya irratti katabanii sitti fidanii akka kanatti malee deebisaa isaa hin kenninsiin ja'an deebisaa beekamtuu si kennanii mee leenjifni akkanaa kun faayidaa maal qaba haqa yoo taate humniti tee tan beekumsaa yoo deebisaa gaafiisanii keessatti fedhii guutuu qabaatte malee hin mul'attu duuba yoo fedhii guutuu qabaattee deebisaan tee dhugaa taate leenjisa san keessatti ni milkooyta karaan hegeree gaarii siif banama yoommoo deebisaan tee akka malee taate ni kuftaa karaan if dura deemu'u sitti cufama akkuma kanatti rabbiin imtihaana yookaa leenjisa jiru'uu keessatti bilisummaa yaadaa namaa kenne karaa jiruudhaa kan fedhe maraxatuu isa dandeessisee namichi waan nafseen isaa uumamteef hin beeyne kan heera uumamaa hin beeyne kan rabbii isa uume hin beeyne kan sifa rabbii isaa hin beeyne kan karaa badi'ii maraxate kan bilisummaa yaadaa kan rabbiin isaa kennetti fayyadamuu takka fayyadatuu hin beeyne namni kun kufiinsa mul'ataa kufe leenjisa beekumsaati fi kan ayliidhaa kan humna khayrii fi sharrii addaan fooyatu'uu keessatti ammallee waan dalaguun isarra jiruuf yaaddawuu keessatti dhugumaan kufee hoongaye namni kun akka nama gama hundaan garjalee ta'e ragaa ifitti baye ammoo namni kun dhugumaan leenjisa jiru'uu keessatti milkaaye yaada isaa dalaysiisee beekumsaa fi
أيلي إسرى بؤا غاري فايداك أبدو بوفتي ربي إسابيك اتأمني كان أكا ملايك أتي اتهن قدامين فلنا إسات أمن كان خير في شر الدبافة كيستي قفتي كرأ الراهم بين كان فدي إسات كرا غاري مرتأته يوكا فلت كان واني إسا درت آبته شري سن مرتأت أرى إسا أوو هنجر ودو شري سن فده كان وان أمميف بيكي واقع إسا بيخي إسا دقايو مرتأته ودو شرعي خيري جدو مرتأتون إسا كنمي جرو مي مالتو لنجسا كان كيست أكا ملكايو يوكا باسو إسا قد بكا ومميفن إسا جاي واني بكا سنين إسا جاي إساتو أيلي إساتو الچه دليسيسي أكا سوما إجافي قرافي سري إسر فايدة بوفتي يادما إسات جتش غاري ملي دلقا فياك أبدو ملي وان برا دلقو أبو مرته أكنت نمتشكن أكا حق أبيكو رقا قدابه ربي إسا بيكوون أما اللي أكا حق أجالتو كرا حق آدمؤون رقا فدته دوبة نمني كن يو جرو إسا كيست ملكاي وهي نما دنكا تكا وانما عجبوا نمني حال غاري الآن كانان بيكمي كان بيكم سافي دلق أرى وان دريرتو فياك أبدو ملي همرت أنه وان ربي في صفة إساء بيكف جج إني وقمان بكا بيكمسي إرى جلق أبمو في بكا بيكمسي اتتابتو بيكي نمني أكناكن جرو إسا كيستي كرا جلا نمت أماسو هن قنمو هن سينو مالف تركان فين إني درا تركان فتي تركان في بيكمسا وقارت تجارمته أمس واني إني حاملو أكا وان غاري تاي سران ركتو تناف جتشا واني أتي إسرا غرتو إسا وما سمئي في دتشئي لالي وان إسا لمان كيس سجر كرا فلسفات برو بربادو هاتيو إني دكنا شكئي كيس همبن
akka warri falsafa'aa kun badutti ammallee inni beekumsa hokataa takkaa saayinisiidhaa qabatee heera uumamaa baree waan rabbiin addunyaa tana keessatti uume baasee humna rabbiin addunyaa tana keessatti uume ammallee humna rabbiin ilmaan namaa keessa kaaye baree karaa waan samii dachii keessatti uumamirraa itti fayyadaman baasu'uu tattaafata humna ayli'iiti fi tan beekumsaa itti baqaysee kan sodaan rabbii guyyaa qiyaama'aa waan hamtu'uun fuula rabbii dhaabbatuu sodaatun beekumsa isaa waan hamtu'uun dalagu irraa dhoowwitu nama kana nafseen isaa anaatu waan san qaba hin jechisiiftu ammallee heera rabbiin irratti waa hunda uume injifadhee beekumsa kiyyaanan waanan fedhe dalaga addunyaanan laafifadha addunyaanin garagalcha beekumsa kiyyaanin nama sodaachisa nama fixa midhaan balleessee dhiiga namaa gannaqa hin je'u beekumsa isaatiin waan kana hin dalagu maalif waan san je'uudha fi waan kana dalaguun haala kaafiraati malee haala nama rabbitti amaneetii miti maalif namni rabbiin waa hunda isaaf uumee beeku dhawaatuma beekumsa waan rabbiin uumee ida'atuun akkuma barmoota saayinisi'ii ida'atee ogummaa dalaga'aa baree waan rabbiin dachi'ii samii keessatti uume beekuu ida'atuun rabbi dhugoomsuu ida'ata tokkummaa rabbii yaaduu ida'ata akkasuma galata isaaf galchuu heddummeeysuu ida'ata akkasuma wanni rabbiin beekumsanaa kennee waan dachi'ii samii keessa jiru na barsiiseef waan biraati fi miti akkan gabaroota rabbii fayyadu'uu fi yaaduu ida'atee waan nama fayyadu takka bu'aa namaaf yookaa waan rabbiin uumeef qabu dalagu'uuf jaatanii godha takka carraaqa maalif waan rabbiin isaan qananiiserratti galata isaa galchuun waan san hamtu'uun dalaguu dhiisanii waan gaarii dalaguu akkasuma namni islaamaa taariikha fi barmoota diinagdee kan taliga'aa kan
heeratii fi barmoota biraati fi ogummaa biraa keessatti kaafira yookaa nama rabbi moromu duubatti hin hafu takkaayuu isaa gadii miti haa ta'uu hamileen muslimaati fi takaafiraa barmoota keessatti adda adda maaliif namni islaamaa waan beekumsa ta'e qalbii yookaa aylii qajeelootin barata takka qara'a ammallee waan gaari'iin dalagu'uuf barata akkasuma waan gaarii bu'aa qabutti gayu'uuf barata inni wanni taariikha baratuuf waan ummata dabretti argame beekee isaan gorfamu'uuf ammallee waan isaan guddisee fi waan if booda isaan deebise baree waan haala dhiira isaanii tan waan gaarii dalaydee waan gaarii jettetti rarra'urraa waan isaaf tolu fudhatee waan ummata dur balleessee dhabamsiise takka waan isaan laaffise hundarraa fagaata beekumsa diinagdee keessatti karaa hormaatatii fi karaa horii itti baasan kan bu'aan isaa nama gari irratti hin dhaabbanne kan bu'aan isaa nama addunyaa tanarra jiru hunda wal geessu maraxata ammoo taligaa keessatti yaanni isaa hundi akka heerri nagayaa kan qixxummaa kan khayri'ii kan kabaja'aa kan naamusaa biyya hunda wal gayu godhu kan namni tokkichi qofti taliga'aan kophaa bayatee nama hin cunqursine takka tuutti takka tuuta taan hin cunqursine godhu irree mootummaa amaanaa rabbiin harka namaa kaaye tan nama rabbiin uume hundaaf khayrii argamsiisan godhu ammas namni islaamaa yoo heera barate wanni baratuuf nama hundaaf haqa isaa akka barbaadamutti kennu'u qixxumma'aan kan nam tokkolleen gam tokkolle'een hin miidhamne dhugaa dubbatu'uu fi amaanaa tiisu'uu fi gurra ifii eegun rabbi sodaatun haqa jala deemun haala nama rabbitti amaneeti wanni inni beeku rabbiin isa waa hunda uume kan waan uumame hunda qabu kan wanni inni argatee fi
wanni namni biraa argatelleen rabbumarraa taate ammas wanni namni rabbitti amane beeku akka waa takkalleen handhuraa isaa hin tayin waan biraa dhiisii lubbuun isaatu humniti qaama isaatu wanni inni qabu hundi amaanaa rabbiitii akka rabbiin fedhetti malee itti dalaguun takka dalaysiisun isaaf hin gayu rabbiin amaanaa bira kaaye tana irraa deeffata guyyaa qiyaama'aa gaafii jabduu irraa gaafatama guyyaan sun guyyaa dhufaa taa'u kan dhufa isaa keessa shakkiin yookaa mamni hin jirre jechaa yaada mee if keessa deebi'ii haala nama rabbitti amanee kana kan seensa badaadharraa qalbii ifii xahaarsu kan yaada hamaadharraa if qulqulleessu kan ija isaa laalcha hamaadharraa qabu kan gurra isaa waan fokkattuu dhagayu irraa qabatu kan arraba isaa waan haqa hin tayin dubbatu irraa dhoowwu kan waan haqa isaa hin tayin nyaatu irra beelan du'uu maraxatu kan miila isaatiin waan hamtu'utti hin deemne kan waan haqa hin tayiniif gad hin jenne odoo rarraafamee foon isaa cicciramille'e inni waan itti haajamu karaa bada'aan karaa namatti roorrisu'uutin argatuu hin barbaadu wanni inni akkaan jabeessu haqa dhugaa amaana inni waan kanaan dhaabbatu'uuf if hin qusatu horii isallee hin qusatu wanni inni akkaan jibbu roorro khijib nama ganu karaa waan kanaa abaduma hin maraxatu miidhaa soda'aaf takka faayidaa barbaadaaf waan badduu dubbanne san hin dalagu inni kijibni mooyuu nama cunqursuun lalisuu nama ganuun argamee mooyuu hin jaalatu namni haala gaarii akkanaa qabu isuma kan addunyaa aakhiraatti milkaaye namni guddina gurra kabajaa ulfina addunyaa tana keessatti isarra qabu hin jiru maalif inni rabbiif malee waan biraati mataa gad hin qabatu nama rabbin tayin jala harkan qabatu nama akkanaa kana sababaan xiqqeenyaa akkamitti itti dhaqqaba nama kana namni isarra humna qabu hin jiru maalif inni
rabbi malee waan biraa hin sodaatu waan khajeelu hunda rabbirraa malee nama birarraa hin khajeelu duuba humnuma tamtu nama kana karaa haqarraa maysa mee diinagguma tami tan meeshaa iimaana isaa bittu nama kana namni yookaa wanni addunyaa tana keessatti isarra dureessaa kan isarra diinaggee qabu hin jiru maaliif inni saree addunyaatii miti hoshonshoma addunyaa dhabamaa walitti qabatu'uuf hin bololu waan hamtuu nafseen jaalattu hawwii nafsee jala deemee hin dalagu